Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota beeftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalala isin haga isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu nu wajjin tura akkasumas beeftuu Oroon keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina hunda dura Oromoota sabaaf sablammoota akkasumas keessummoota biyyoota garaagaraa irraa hora Finfinnee irratti argamuudhaan hora Finfinneetti irreeffattaniin baga isiniin ga'e. Irreessa hora Arsadellee warra milkiidhaan irreeffatu isin haa taasisu. Isiniin jennee jirra. Kanatti aansuudhaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa irreechi hora Finfinnee bara 2025 haala miidhagina qabuu fi milkaa'ina qabuun kabajamee nagaan xumuramee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu mootummaan konkolaattota fe'umsaa boba'aa fayyadaman biyya alaatti galchuu dhorkee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun olaantummaadhaan injifannoo argatu itti fufe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiruu fi tarkaanfii fudhataa jiru milkaa'aa kan jiru ta'us beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa naannaa Bishooftuu Abbuu seeratti ijaaramu akka deeggartu beeksiftee jirti. Guutuu odeeffannoo isiniin kenna. Oduun itti aanu Hamaas Israa'eloota uggure gadi dhiisuuf walii galee jira. Garuu karoora nagaa Tiraamp dhiyeesse mariin dabalataan ni barbaachisa jedhee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Irreechi hora Finfinnee haala miidhagaa fi milkaa'ina qabuun irreeffatamee goolabamee jira. Nagaan xumuramee jira. Irreechi hora Finfinnee bara 2025 har'a onkololeessa 2025 haala miidhagaa fi milkaa'aa ta'een magaalaa Finfinnee Dololoo Buddeenaa yookaan paarkii irreechaa irratti burqaa qulqulluu ganamaatti haala miidhagaan irreeffatamee of koluu abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa ibsanii jiru. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa itti dabaluunis uummanni Oromoo obbolaa isaa sabaaf sablamoota waliin ayyaana irreechaa bara 2025 Finfinnee bareedde akkasumas qulqulloofte keessatti waan kabajanneef bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qaamolee milkaa'ina ayyaanichaatii fi gahee isaanii taphatan hunda ni galateeffanna jedhee jira. Magaalaa Finfinneetti bakka irreeffannaa ganama Dololoo Buddeenaa bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een waan hojjetaniif waggoota 160 booda uummanni Oromoo burqaa qulqulluu ganamaatti akka irreeffatu haala miidhagaa fi milkaa'ina qabuun akka irreeffatu taasifamee jira. Warroota milkaa'ina kabaja ayyaana irreechaa bara kanaatiif haala adda ta'een akka kabajamu gargaarsa gootanii fi qooda fudhattan hundaa fi galatoomaa isiniin jennee jirra jechuudhaan galateeffatee jira. Haala kanaan irreechi hora Finfinnee guyyaa har'aa milkaa'inaan xumurame. Guyyaa boruu immoo onkololeessa 2025 hora Arsadeetti irratti irreeffatuuf uummanni hora Finfinnee irra ture gara Bishooftuutti kallattii isaa naannessee imala isaa jalqabee jira. Magaalaan Bishooftullee haaluma magaalaa Finfinneetiin yookaan akkuma magaalaa Finfinneetitti haala miidhagaa ta'een keessummoota isii simatu jalqabdee jirti. Keessummoonni hedduunis gara magaalaatti seenanii jiru. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad konkolaattonni fe'umsa boba'aa fayyadaman biyya alaatti galchuun hin danda'amu jechuudhaan dhorkaa kaa'ee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad onkololeessa 2 bara 2025 irraa eegalee konkolaattonni fe'umsa boba'aa fayyadaman gara biyyaa galchuun akka hin danda'amne beeksisee jira. Lammiileen kana dura konkolaattota fe'umsaa alaa galchaa turan akkuma konkolaattota uummataa elektiriikiin hin hojjenne dhorkine onkololeessa 2 2025 irraa eegalee konkolaattota fe'umsaa boba'aan hojjetanis galchuun akka hin dandeenye yookaan immoo galchuun dhorkadha jedhee jira. Faallaa kanaa immoo investarri dhuunfaa kamiyyuu konkolaattota fe'umsaa boba'aan osoo hin taane gaaziin hojjetan biyya alaatti galchuu fedhan gibira irraa bilisa ta'uu dabalatee deeggarsi amansiisaa ta'e ni kennamaaf jechuudhaan ibsee jira. Akka biyyaatti baasii guddaa baasaa jirru hir'isuuf seektarri dhuunfaa
Onkololeessa 2025 booda konkolaattota fe'umsaa gaaziin hojjetan galchuun guddina diinagdee biyyattii akka saffisiisan waamicha taasisa. Akkasumas ni akeekkachiisa jedhee jira. Akkasumas bara kana otobisoonni magaalaa Finfinnee 2000tti siqan boba'aa fayyadaman boba'aa irraa gara gaaziitti jijjiiruun ni hojjetama jechuudhaan ibsee jira. Oduun ittaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa godinaalee Oromiyaa zoonilee fi akkasumas walumaa galatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Lola kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa wajjin taasisaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo ol'aantummaan injifannoo argataa kan jiruu fi akkasumas miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkate kaampii waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaaraa guddaa humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argatu itti fufee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo har'as zoonii kibbaa, zoonii giddugalaatti fi zoonii dhihaatti loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti har'a barraa kana mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa shaggara aanaa Jibaat ganda Maaruu Jibaat mooraa bakka addaa Shokossaa jedhamutti argamu irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun loltoota mooricha keessa jiranis guutumaan guututti mooricha keessaa yaasee baqachiisuun haleellaa raawwateen immoo loltoota lama addunyaa kanarraa godaansee kan madeessees kan jiru akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaaba Shawaa aanaa Wucaalee naannaa magaalaa Kaarraa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Wucaalee naannoo magaalaa Kaarraatti humnoota mootummaa konkolaataa sirii F5 socho'aa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen guutumaan guututti hojiin ala taasise jechuudhaan odeeffannoon gamasirraan dhaqqabde ibsitee jirti. Gama mootummaati immoo achuma aanaa Wucaalee irraa humnoonni mootummaa konkolaataa 12 paatroolii 9 siinootiraakii tokkoon akkasumas ambulaansii 2 gara magaalaa Kaarraatti ergamuun haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa jiraachuunis dhagahamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiruuf injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Kibba Oromiyaatti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii lamaanii fi Booranaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jechuudhaan kan beeksise yoo ta'u guyyaa kaleessa Gujii lixaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa jechuun onkololeessa 2025 godina Gujii lixaa aanaa Galaana ganda Dhammee Saam Aloo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa yeroo dheeraaf uummata irratti dararaa garaagaraa raawwataa turtee fi uummata baagala dhoggite jedheen irratti tarkaanfii fudhateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa irratti raawwateen loltoota mootummaa torba battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee jahamuu madeessuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummalleen Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo qolatuuf tarkaanfii fudhataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa waraanni mootummaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhadha jedhee tarkaanfii dogongoraa fudhatee namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwate namoota hedduu lubbuu galaafate kan madeesses jiraachuu odeeffannoon nu gahee jira. Tarkaanfii kanas kan fudhate lixa Oromiyaatti yoo ta'u konkolaataa deddeebisaa uummata magaalaa Najjoo irraa imaltoota fe'atee gara magaalaa Naqamtee deemaa ture irratti waraana bilisummaa Oromoo fe'ee deemaa jira jechuudhaan raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa uummata fe'ee deemaa ture irratti dhukaasa bane namoota 6 lubbuu galaafatu namoota 2 madeessuu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame lubbuu namoota galaafate kana wal qabatee namoonni yaada kennaniin lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiru namoota nagaa hedduu lubbuu galaafataa jira. Waggaa 7 balaa hedduu dhaqqabsiisee jira. Lola Oromiyaa keessatti waggaa 7 oliif itti fufee lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatee qabeenya hedduu barbadeesse kanaaf furmaata kaa'uuf qaamni dhimmi ilaallatu hundi mariidhaan nagaa uummataa fiduu qaban jechuudhaan yaada kennanii jiru. Nulleen nagaa buusaa jennee ni jirra. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa naannawa Bishooftuu iddoo addaa Abbuu Seeraa jedhamutti ijaaramu kan deeggartu ta'uu beeksiftee jirti.
Piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa naannoo Oromiyaa naannoo Bishooftuu iddoo addaa Abuseeraa jedhamutti ijaaramu kanaaf Ameerikaan deeggarsa doolaara biiliyoona 10 kan taasiftu ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Gorsaa ol'aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Afrikaa Maasaad Baawulus yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii moggatti ibsa kenneen dhaabbanni faayinaansii misooma idil addunyaa Ameerikaa deeggarsa kan taasisu ta'uu beeksisee jira. Piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa kanaaf deeggarsa qabnu irratti mari'annee jirra jechuudhaan ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e uummanni misooma fi maqaa misoomatiin piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa kanaaf lafa isaa irraa ka'e mootummaa komatee jira. Maqaa piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa kanaan namoonni lafa isaaniitii irraa ka'an namoota ganda jahaa yoo ta'an gaafa lafa isaanii irraa ka'an mootummaan waadaa seeniif qaba. Namoonni lafa isaanii irraa ka'an gara namoota 3,000 yoo ta'an mootummaan beenyaa isinii kafalla jechuudhaan waadaanuu seenee ture jechuudhaan jiraattonni yookaan buqqaatonni kan dubbatan. Amma immoo lafa misoomaaf mootummaan fudhatee fi beenyaan kaffalamu hin jiru jechuudhaan waadaanuu galan diiganii jiru jechuudhaan komii isaanii dhiyeessanii jiru. Gara biraatiin immoo odeeffannoon jiru mootummaan beenyaa ni kaffala kan jedhe nama 1,000 qofaaf jechuudhaan kan beeksise yoo ta'u warroonni hafan immoo akkamitti ta'a jechuudhaan kan komatan ta'uu odeeffannoon maddeen garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e jiraattonni yookaan buqqaatonni yaadanuu kennaniin jireenyi lafa keenya ture. Lafa keenyarraa kaanee jiraachuun ulfaataadha. Mootummaan immoo beenyaa isinii kafalla jedhee ture. Amma immoo isiniin kafallu jechuun waan nu yaachisuudha. Mootummaan dhimma kana keessa deebi'ee laaluu qaba. Misooma hin jibbinu. Sanuu misooma qe'ee keenyatti ta'e irraa gammanna jechuudhaan gaafii ifii okkomii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu Hamaas Israa'eloota uggure gadi dhiisuuf waliigalee jira. Garuu wixinee nagaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeesse mariin dabalataa ni barbaachisa jedhee jira. Gara biraatiin Hamaas namoota uggure gadi dhiisuuf waliigallaan Israa'el Gaazaa barbadeessuu akka dhaabdu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisee jira. Hamaas karoora nagaa Tiraamp dhiyeesse yoo fudhate yookaan yoo fudhatu yoo ibse akkasumas namoota uggure hunda gadi dhiisuuf erga waliigale booda Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwattu akka dhaabdu Doonaald Tiraamp beeksisee jira. Itti dabaluunis Hamaas karoora nagaa kana hin fudhatu taanaan azaabatu isa eeggata jechuudhaan dhaadatee jira. Oduun itti aanu Suudaan kibbatti balaa lolaa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbuu gamtaan mootummoota beeksisee jira. Suudaan kibbatti rooba cimaa roobee hordofee balaa lolaa uumameen namoonni 19 ajjeefamuu fi namoonni tilmaaman 639,039 fi 225 ta'an kutaalee biyyattii 26 keessatti miidhaan irra ga'u dhaabbanni qarqaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN jimaata kaleessa ifoomsee jira. Waajjirri qindoomina dhimma namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHA'n akka jedhetti namoota gara 100,000 fi 75,000 ta'an balaa kanaan kan buqqa'an yoo ta'u lafa ol ka'aa irra qubachiisuu isaanillee himee jira. Balaa kanaan wal qabatee namoonni buqqa'an rakkoolee garaagaraatiif saaxilamanii jiru jedhee jira. Dhukkuboota garaagaraatiif akkasumas hanqina nyaataatiif kan saaxilaman yoo ta'u kutaalee biyyattii 11 keessatti namoonni 144 bofaan ciniinamanii akkasumas namoonni 3,391 immoo hanqina nyaataatiif saaxilamuu beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Oduu keenya xumuruun duratti ummata Oromoo sabaa fi sablammoota akkasumas keessummoota biyyoota alaa irraa ayyaana irreechaa kabajaa jiranii fi baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee baga milkii fi of koltiin xumurtan akkasumas baga jala bultii ayyaana hora Arsadeetiin isin ga'e isiniin jenna. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.